kun kutaa afuraffaa gaafilee gaafatamuun hin oolle fi deebii isaanii jennee kutaa kutaadhaan qoodaa laalleedha. Kutaa kana keessattis akkuma kutaalee darban kan biraa fakkeenyotaan wal qabsiisuudhaan kan gadi buunee ilaallu ta'a jechuudha. Kan jalqabaa kan irratti hojjechuu barbaannu nam tokko yoo can you give me a hand siin jedhe, can you give me a hand yoo siin jedhe hiikaan isaa maal jechuudha, harka naaf kennuu ni dandeessaa jechuudha. Kana jechuun harkuma harkaan agarru kan harka keenya osoo hin taane na gargaaruu dandeessaa jechuudha karaa biraatiin. So nam tokko yoo akkas jedhee si gaafate ati maal jettee deebisuu dandeessa kan jedhudha. Tokkoffaratti kan deebisuu dandeessu of course jettee deebisuu dandeessa jechuudha. Yoo nama san kan gargaaruu barbaaddu ta'ee jechuudha. Of course jechuun eeyyee jechuudha. Ka yookiin immoo eeyyee jettee deebisuu dandeessa jechuudha. Kan biraa ammas nam tokko gargaarsa kan sirra barbaadu ta'e can you give me a hand jechuudhaan ati immoo maal jettee deebistaa fi will it take long yoo yeroo dheeraa kan hin qabaanne ta'e yeroo dheeraa fudhata jettee dura ifirraa gaafatte jechuudha. Nama san kan gargaaruu barbaaddu yoo ta'e will it take long yeroo dheeraa waan fudhatu moo jettee gaafachuudhaaf jechuudha. Ammas maal jennee deebisuu dandeenya, nama san kan gargaaruu hin dandeenye yoo ta'e sorry jettaan jalqaba irratti. Sorry, I'm a bit busy at the moment. Okay, sorry, I'm a bit busy at the moment. Hiikin isaa dhiifama yeroo ammaa kana xiqqoo hojiin qabaa jechuudha. Kan biraa gaafiin nuti gaafatamuu mallu nam tokko akkas jechuu danda'a. What is the matter? What is the matter? What easy fi easy dhaatu shortii ta'e asirratti essi qofaatu mul'ata. Dafnee yeroo jennu what is the matter? Maaltu maal ta'e jechuudha. Yoo osoo ati taa'aa jirtu wanti wayii ta'e nam tokko fuula kee ilaaluudhaan akkasiin jechuu danda'a. What is the matter yoo siin jedhe fakkeenyaaf maal jettee deebisuu fi dandeessa. Oh, I'm just having a rough day. I'm just having a rough day. Kana jechuun guyyoota hamaan dabarsaa jira. Maaliif dadhabbiinis ta'e hojiin sitti guddachuurraa kan ka'e ta'uu danda'a guyyoota hamaan dabarsaa jira. Oh, I'm just having a rough day jennaa jechuudha dafnee yeroo jennu. Okay. Yookiin salphumatti maal jechuu dandeenya? I'm not feeling so good. I'm not feeling so good. Hiikaan isaa maal jechuudha? Miirri gaarii natti dhagahamaa hin jiru jechuudha. I'm not feeling so good jechuun miira gaarii natti dhagahamaa hin jiru jechuudha. Yookiin immoo akkas jettee deebisuu dandeessa. Nothing, I'm fine. Haalli irra jirtu bareedaa ta'e taanaan nothing, I'm fine. Nothing, I'm fine jenna. Nothing ka jedhu suuta yeroo dafnee yeroo jennu nothing, I'm fine. Nothing, I'm fine ka jedhu nothing, I'm fine dafnee jennaa jechuudha akkasitti. Nothing, I'm fine. Homaa miti gaariidha jechuudha hiikaan isaati. So kutaan irraa isa kana fakkaata. Videoon kun yoo isinitti tolle like share godhaadha. Namoota biraanis akkasumatti gaadha. Kutaatti aantu amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna.